Guys, warri dhugaadha jettan rabbiin ilma dhala keessan hin qabini wallahi wabillahi alkarim dhugaadha. Dirgiitu hunatnu. Feetan amanuu baadha. Ummata waan akkasii dhiisa dhugaadha. Jaarsa waggaa 50 ilmoo waggaa 4 ta guddisaa bira kaate ilmoo abbaan bira hin jirre ta haati fira hin qabne haati maallaqa kafattee fi guddisaa bira kaate abbaan manaa namitti ilmoo guddiftuu gudeede. Kun dhugaa. Kursi irraa walii ka'an malee dhugaa irraa walii ka'an. Kuni dhugaadha. Amantanii amanuu baattanii isinii galee. Beeku hiriyaan haati xiqqoo si joon jeftee rafteerti waan ta'eef affeeruu bilbilaan. Affeeri. Dubbadha obboleettii. Akkam jirta obboleettii keenya? Jira galata Waaqayyoo. Nagaa keetii? Nagaa koo galatti isaan gadhee. Namoota tokkotti iyyuu wanni kun ofii dhugaadha. Dhuguma kan jedhatu jiru. Ati namicha hin beektaa daa'ima geessitee bira kaa'atta ofii keetii? Daa'imni koo achi teessi. Kan kees moo? Daa'ima waggaa fi ji'a 3dha. Kan kee moo? Ishii kan isii sana kan hiriyaa keetii yoo? Kan hiriyaa kooti daa'ima waggaa 4dha. Namichi inni soba minaamin jedhamu haasaan sobaa tokko hin jiru waraqati ragaanii kan doktoraa jira. Mee akkaataa taateen kun itti uumame nuu himime. Taatee kana haati mana yaalaa deemtee turte. Haati mana kamii eenyu ifa akka namaa ta'u. Haati mana nama ilmoo guddisu kana jechuudha. Nama lamaan guddisu isaan warraaf abbaa manaadhaani. Nama guddaadha, nama kabajamaadha, namni akkaataa nuti itti beeknu jechaadha, nama ulfaataadha. Innaa akka carraa ta'e ati guyyaa gaafa kamisa darbee jechaadha kamisa dheengadda. Ati mucaa akka carraa taasee qaalittiin ishee saaffattee naanii beenuu mana galennaan mana galtee. Gaafa isheen mana galtu mucaa namichi akkaataa mucaan itti himattutti gurra namaas dhaga'uunis ni ulfaata dubbachuunis baay'ee namatti jabaata. Dhugaan gurraan dhaga'uunis baay'ee namatti ulfaata. Bakka yoo kana jedhamee haasa'ame dhugaan beekan hin jabaata. Mucittiin jechi isheen jettee dubbatattu hin beeku dhugaan akka kootti kun illee sababa isaa hojii gadhiisee manatti ol deebi'een jira. Kana dheesitti dubbachuu hin danda'u bakka. Baay'ee ulfaata. Gurri namaa dhaga'uutti sin ulfaata. Daa'ima sana irratti qaama ishee irratti milikkita agarree qabna. Mana yaalaa dhaqamtee doktorri waraqata baasee qaba. Karaa kuustikii hidhattee mucaan akkamamteetti ammallee qoricha fudhataa jirti. Innaa waan sobaa tokko iyyuu hin jiru siin jechuu barbaadeetani wantichi waan dhugaadha. Garuu asirratti rakkoo kan ta'ee jiru haati mucaa waraqata hin qabdu akka biyya kanaatti. Waraqata hin qabdu namicha kana qabsiisuufis maalachuufis waraqata ishee barbaachisa dirqama 5 kiloosidha isheenni. Innaa kana rakkoo kan ta'ee jiru malee wanti kun sobaa namni dhala isaatti sobee waan hin taane hin jedhu sii gala. Mucaan duudaa mucaan waggaa 4 sobdinaa softi wanta irratti argame mucaa irrattis jira. Yaani simmeetii qaama dhiiraa keessaa bahuutiyyuu argame miti intala irratti jalqaba. Jalqaba jechuudha. Sana booddeeyyi mucaan himattee nan geeffame mana yaalatti ragaa mana yaalaa fuudhame. Baay'ee nama gadi kun laa doktor kana fakkaata laa dubbiin. Akkas fakkaata kun. Amma furmaanni ati akka hiriyaa haadhaa daa'imaa tokkotti furmaanni maal inni jettanii nama baay'ee jira maal isin gargaarru dhaammadhu jedhiin. Ragaa jirta doktor Aziz Nasaara akka hiriyaa haadha daa'imaa tokkotti maal isin gargaarru isiniin jedhu. Addaan cite kaardii dhume moo? Maal akka wayyuu hin beeku waan. Wayyee. Mubaarak. Guys, copy ora accounting yara wa tap tap ora nama kuma ibala ma azir sanu dike san copy link na gora yesha. Subhanallah, copy link ora or follow na gora please copy link ora yesha. Pura tamne bar mubarak. Wallahi buratam.
gassisseenu garuu dhugaadha. Anu nama doode abbaa kool mootu baan qabu. Dhugaadha. Amma intaloo itti deebisi waan gargaaruu isii waan isiin barbaaddu gaafadhu maal isiin gargaaru akka dhuunfattis haa ta'u akka uummataattis haa ta'u. Doktor Gastiirran dhufaa jedhaarti. Ayyee. Ummu seenaa geessitee nama bira kaa'uun dirqama. Warra Mana maanguddoota keessa jiran Oromoo Ollaa miti jedha mana guddisaati. Mana guddisaati. Mana ijoollee itti guddisan. Mana sanuu kanan nagu beekaa. Sanan nagu beekaa. Mana dhuunfaa ta'e silaa gaariidha iyyuu ani mataan koo oolaa. Mana arabaa dalaydee maallaqa ofii kafaltee fi naa qabaa jetteeni guyyaa mana madaamii ooltee galgala ilma ofii fudhatti haati. Akkasila. Jarri maanguddoodha. Maal waan maanguddoon na waan qallisee harta maa suuraan qabaman. Abbaan haati manaa maanguddoo abbaan manaa maanguddoo shabakaa kan jettanu shabakaan maal ta'e ijoollee. Hojjetaan jiru qoiski. Neetworkiin jiru doktor. Hin jiru waan. Doktor. Ani hin jiru. Haye. Jira. Hin jirta hojjetaara. Maaliif ijoollee wal harkaa ture? Sana booda maaltu maal ta'ee biyya kana keessatti biyya kana keessatti akkuma waliin beennu utuu ati hin jiraanne ummu seenaan dirqama geessite seenaa nama amanamu keessattuu nama gorora liqimsee nama guddaa bare. Isaanis maanguddoodha haati manaa isaanii nama waa liqimsee nama biyya liqimse jechuun danda'ama beekuu keessa ba'e wallalla akkanaa jiru dargaggeessa simmeetiitti itti galcheettaa. Nama guddaa waggaa 50 nama jabaadhas immoo nama biyya kana keessatti namni akka gaariitti isaan eeggatu maanguddummaa deemanii namaa dubbatan geessitee bira keessee ganama deemtii galgala galti. Ganama deemtee mana madaamii ishitti beetii miicaa oltee galgala yeroo galtu waan achi argatte qooddee fi galtii bare maalla tolaa miti. Amma fursaa maalii argata namichi kun qilqilleen ijoollee 4-5 jira kanumte Oromoo jechuudha. Bira kaatanii deeman. Maal godha haati manaa isaa xiqqoo dhukkubeennaan marfee waraannadhee dhufaa. Ijoollee kana naalaan. Guddisan. Ijoollee kana naalaali mana yaalaa deemee dhufette qabataan malee jette. Deemtee yeroo isiin mana akimii deemtu inni isiituu keessaa waggaa 4 ol guddoodha keessaa filatee jechuudha waggaa 50 kun kilaasii isaa galfatee mucaa rakkoo irraan ga'ee qaamu maaliitti nama antinaa jedhamoo akkamatti maal ilmoo argee dabarsee miti maa nama ilmoo qabu miti maa maatuu namni ilmoo isaa akkana godhe hin jaallataa maa maal namni waggaa 50 akkamitti dubaraa waggaa 18 gudeedha waggaa 4 isiiti. Akkasitti gudeedee beektaa sanuu irraan dhiqne haati manaatti dhiiraa wallaahi dubbachuutu nama qaaneessasii. Dubbachuutu namatti ulfaata warra dhaga'utti ulfaata warra dubbatutti ulfaata qaama waan tokko mallattoo dhangala'aa adda addaa irratti argite maali kun jetteeni akkaataa akkasii baabaa ittiin bari mucaan immoo isaa baabbeessu baabaan akkasitti kilaasiin agalchee akkasitti wallaahi dhiiras siifan ergaa sagalee siifan ergaa sagalee mucaa waraabame ofumaa dhaggeeffadhu dhiisime. Garaasii nyaatasi akka mucaa itti dubbattu. Wallaahi mimman qabachuu dadhabeen sagalee sagalee. Maali bineensa osoo isiin baabaa jettuun gudeede subhaanallah nama akkamiin. Akkasitti gudeede akkasitti akka dana godhettee nanaati rifattee yeroo siin bilbiltuuf lakki jedhe namichi. Yeroo siin mana yaalaa geessitee akkas jettee mucaan koo jettee mana yaalaa sanuu zamaalikii bari mana yaalaa maallaqni kafalamee itti godhamuu danda'u miti. Zamaalikii walumaan beeknu. Yeroo jarri zamaalikii ilaalanii jedhanu dhuguma qaamni dhiiraa mucaa kana tuqu
rakkoo irraan ga'u obboleessa mucaan du'aaf jireenya gidduutti. Akkasitti gudeedee rabbi maqaan nyaatee maqaan isaa nyaatamu. Bari amma inni qabameere maal qabama haati olii gadi fiigaa jirti. Haati olii gadi isaafii nadha isaafii nooltee maal jette tokkoffaa filan qabdu lammaffaa ammoo nama isiidhaa dubbatu siin qabdu walumaa galatti dhugaa sitti haati biyya kanaa filan qabdu hin qabdu harka qalleettiidhas immoo abbaan manaa ilmootti katee deemee jira. Ilmoo guddisuu boolii gadi joonjofti malee maal maa ati akkamitti jirtan akkamitti jira argataayyuu joonjoftee olii gadi fiiddee guddifatti sanummoo sanarratti cittoo irratti fanxoolan faayil kilooziidhaati. Silaa bakka feetee nu silaa waraqaan qabdu waraqaan si cufamee jira yoo inni irraa cufamee jira. Tish nikaa akkoo kee haqaa godhanu dhaqanii wasak dira zela blookii godha qoshaashaa deebii abdiyyee aggaarratti rabbi deemi niftaa. Salphanni ummanni ammati akka rabbiin xiqqinqee akka abbaa rakkataa tokkootitti furmaanni maal jettaree waan kana mana seeratti dhiyeessuuf haati waraqaan qabdu biyya kanatti immoo namni waraqaan qabne hin ulfaata seeratti nama dhiyeessuuf daa'ima sabiyyii hundi kenna ilmaan qabna. Borullee eegamanni kun mana guddisaa ta'e dubartiin biyya kanatti ilmaan guddifattu mana guddisaa geeffattu baay'ee jira. Sigalee furmaanni maal jetta? Wallahi borsuun namichi kun nama umriin 50 nama hiriyyoota hiriyaa abbaa keenan wanni immoo gaarii ta'e rabbiin immoo ana beektaa ragaa inuma naa fida. Anaa sitti maa jiru mesenjeraan daarektiidhaan walte haati. Achuma namni bilbila walirratti qabeesse dhageesse yeroo itti dhaasoo jechuudha. Dhageesse waan jiru jechuudha. Amma garaa nama nyaatti haati. Ana akka kootti gara kootiin hagan danda'een bira dhaabadha. Atis reedi akka ijoolleen tunu jirru as keessa jirru namni Oromoo as keessa jiru waan dandeenye ne gargaarree achitti deemtee xabaqaadhaan akkasastu qabamuu miti isiin hidhaa boollaatti jedhamtu kun dogoggora seeraati namichi kun seeratti dhiyaachuu qaba bineensa akkanaa nama keessaa bahuu qaban jedhaan Oromoo keessaa bicha miti nama keessaa ilma namaa keessaa bahuu qaba akka yaadamu kootitti wallaahi fannifamuu qaba. Sanu tokko maal jedhu Oromooti hin dogoggore jedhu maal namni waggaa 50 ilmoo durbaa waggaa 4 dogoggoree ilmoo Oromootiin akkamitti isinii dhufa boo wallaahi osoo namni qabaadhe barbaadanu qilee nagalchaa malee kiyyoo keessan galchii idimee likkii dhaabata hidhaa keessatti hin ajjeefamu hin jiraatu hundu walakkaa kanatti lakkifamu tokkooti fannifamee harkisaa ol hidhamee dhaabatee tortoree ciccitee dhuma jira. Wallaahi tu naangoo qabaadhe. Qoshaasha. Tish ma abbaa konteenee akii. Namni dogoggorre hin jiru. Sheexana rabbi maqaatti fuudhe. Sheexana maqaa baasaa. Waa tokko sheexanni wayii bosoose. Ittuma yaadee godhe baqa. Nama waggaa 50 maalli. Dargaggeessa wayii dimu. Reeffa naddaaraayii simmeetiitti galee jennamu jedhan. Atau surah asal kita ni tu, ini asal kita ni. Wah, ya terima tak awak tu. Sanu surah nama orang gurgudda wajin kaebar nama orang macam jawab kurang lama hit ame fi artisti orang mau nama nundi jalan tu. Ambar anu. Wani nama jalan dia tu kerana. Surah. Wani nama jalan dia tu kerana lagi. Kerana gaman ayo lalu. Inni afoo jiru nama Oromoof waggaa 12 maakaraawwitti hidhame bara wayyaane. Isiin gamanaan jirtu artistii Oromoota ganamaati ta namni hundi jaalatu. Bataam yaadaalleen suuraan noormaalii warri qabdannu erga warri waan kana beeytan namichi waggaa 50 kana beeytan suuraa isaa qofa. Suuraan isaa maxxanfamee bakka hundatti. Alaabaa uummata kiyya qaaliif gaarii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e wanni akkanaa kuni rabbiin birattillee nama birattillee waan gurrumaayyuu dhaga'u sitti toluu miti wanni kun. Ilmoo sabiyyee waggaa 4 daa'ima xiqqishuu waa tokko hin beekne maleekaa haati isii
mana arabaa keessa dhaabataa isii guddifachuu kophaa ofii kan biyya as keessa fira as keessa hin qabne bira kaayattee itti taphachuu mallaqa kafalaa fi ilmoo daa'ima akkana godhuun kuni cubbuudha wallahi rabbi addunyaa akiraa. Oye, hello. Sila sin nageenye eenyuun bira kan geenye dubbiin kun jedhame. Maanni beekata. Laa nama yeroo keessaa abaluun bira kan geenye kan jedhame eenyuun naan jette reefa nu bataara. Laa akka namni akka itti dhageessu namni barbaadu hin jiru malee. Maan poolisii dhamu. An dhugaa jaanii agaanii. Sagalee yama namaa malee dhageessuu hin ta'u. Obboleessoo Mubaarak akkan dhageenyee jiran harka diina ta'eera jechuudha. Diina ta'uu qaba jechuudha. Tosaan badheera wallaahi. Biyya kana bahuun qaba silaa Oromoon baasaa jirtu jabaadhee gara biyyaatti akkana bahuu danda'u akkana bahuu danda'u nan guddaa danda'u. Dura asli akkan dhageenyee jedhama. Amma asli biidiyaarra lashee deennaan Mubaarak akkan dhageenyee si dagatteetti uummanni. Subhanallah, nuti sudah. Nama guddaa ta'e anfee kana. Amma yoo masabiyyi taanani malee ani waan akkana kana dubbachuun jaaladhu dhiise abbo rabbi waan dureessu na haa araram. Wallaahi. Daa'ima sabiyyi taanani natti ulfaate malee kun bar warruma waanuma gurraafuusitti toluu miti bar. Beera gurguddaa yoo ta'e rakkoon qabu bara namichi kun osoo jaartii namaa gudeedee osoo dhalaa singilii gudeedee gudeedu takkayyuu miti gudeedaa oolee gudeedaa bulee rakkoo miti bar no problem. Maalan jedhe beektaa doktor waa tokko sitti himu dhugaa jirtu. Tarii asiin daawwataa jiru ta'a. Nama kuma tokko akkasuma jira siblas akkasuma jira. Wallaahi laa karabbina argula. Karabbina argu. Yeroo waan kana dhaga'u mucaa bira kaatti jedhamu ahaa. Dhiirti miskiinni akkana biyya kana keessaa calluma itti ilmoo namaa qabdu kuni dhiira akkamiitii jedhee ol ilaalee gad ilaalee gaawwaan naqu riyaa bira naqu affanamee taa'u haadhumatti deemaa jedhe ilaalu waan soba qabne jechuudha. Kun isa haadhatti loogaa fireendiidha bakka ilmoo ambaatti fudhattee ilmoo abbaa biraatti fudhattee itti galte fireendiidha waan ta'eef isiituu abda farsiise jedhee wama danuun cabaqaa lama taa'u keessatti jechuudha. Booda mana guddisaa ta'uu yeroo naga'u tasa dubbiin harkaa dukkanaa beektaa. Tuyyuu firendii isaa riskii ofitti kutee hin bari. Riskii haadha mataa isaa irraa kutee. Kun riskii biddeensaati. Guys, what